Jimaata kaleessarraa eegalee biizinasiiwwan lakkaa'aman Yuunaayitid Isteetsi bulchiinsa Minisootaa keessatti cufamaniiru. Hiriirtonni kumaatamaan lakkaa'aman daandiitti ba'uun hacuuccaa qondaaltonni immigireeshinii irraan ga'an mormaniiru. Hiriirri guddaan kun erga qindeessitoonni akka jiraattonni bulchiinsa kanaa hojii yookiin mana barumsaa adda kutan akkasumas suuqii banuu akka dhiisan dhaamsa dabarsaniitti gaggeeffame. Waamichi kunis kan dhiyaate Opereeshinii Jarmiyaan Immigireeshinii fi Gumurukaa Yuunaayitid Isteetsi US Immigration and Customs Enforcement yookaan ICE gaggeessaa jiru mormuufi. Opereeshiniin ICE bulchiinsa Minisootaa keessatti ajaja pirezidaantii Doonaald Tiraampiin erga eegalamee ji'a ja'a caaleera. Bulchiinsi Tiraampii nageenya uummataatiif opereeshinii kana akka gaggeessu hima. Kanaafis godaantota seeraan alaa yakkamtoota jedhan gara biyya isaaniitti deebisuu irratti hojjeta. Kana raawwachiisuuf humna kan fayyadamu yoo ta'u, kanneen tarkaanfii kana qeeqan godaantonni galmee yakkaa tokkollee ofirraa hin qabnee fi kanneen lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ta'an illee hidhamaa jiraachuu himu. Kaleessa dureewwan amantii namoonni harka ICE galan akka Yuunaayitid Isteetsi keessaa hin ari'amne buufata xiyyaaraa Minneapoolisitti mormii dhageessaa turan. Kanneen keessaa 100 kan ta'an buufata xiyyaaraa kanatti hidhamaniiru. Dubbii himaan buufata xiyyaaraa kanaa hojiiwwan eeyyama argatan osoo hojjetamaa jiranii qabxiin irratti walii galame waan sarbameef hidhaan kun raawwatame jedhan. Tarkaanfiin kunis nageenyummaa hawaasaa eeguu fi buufata xiyyaarichaa akka hin danqamneef daandii banuuf kan fudhatame ta'uu ibse. Minisootaatti poolisoonni federaalaa kumaatamaan lakkaa'aman ramadamanii jiru. Opereeshiniin gaggeessaa jiran Opereeshin Meetiroo Sarchi jedhama. Erga jalqaba ji'a kanaatii jiraattuun Minneapolis umuriin ishee waggaa 37 poolisoota federaalaan ajjeefamte as muddamni Minisootaatti hammaateera. Qondaaltota naannoo dabalatee jiraattonni bulchiinsa Minisootaa ajjechaa dubartii kanaa balaaleffataniiru opereeshinii kanas mormaa jiru. ICE Minisootaa keessaa akka ba'u barbaanna, bulchiinsota hunda keessaa akka ba'u barbaanna, caasaa diriirsa naa baafatan jedha Lubaay Diwaayin Doorster. Dhaabbanni isaanii Feez in Action jedhamu yeroo mormiin uummataa gaggeeffamu michuuwwan isaa naannawaa sana jiran deeggaruun beekama. Koongiresiin akka tarkaanfii fudhatu feena. ICE irratti to'annoo cimsuun waan irraa eegamu gochuu qaba jedhan. Pirezidaantii taanaan Yuunaayitid Isteetsi kan ta'e JD Vance seera raawwachiistonni Minisootaa poolisoota federaalaa seera immigireeshinii hojiirra oolchuu bobbaafaman tumsuu akka qaban kamisa darbe akeekkachiisee ture. Minisootaa fi magaalonni Yuunaayitid Isteetsi gariin imaammata Sankichuwaarii jedhamu qabu. Kun qindoomina mootummaa naannoo fi ICE gidduu jiru daangessa. Bulchiinsi Tiraampi imaammanni akkanaa balaa nageenya hawaasaatti jechuun qeeqa. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi opereeshinii ICE kanatti hin gammanne aangoo gadhiisaa jiru. Torbee kana keessa ejentiin FBI tokko akkaataa biiroon kun itti qorannoo gaggeessaa jirutti mufachuun aangoo gadhiisee ture. Keessattuu akkaataa qorannoon qondaala immigireeshinii meeshaa waraanaa dubartii ajjeesa irratti gaggeeffamaa jiru irratti daran akka mufate hime. Jalqaba ji'a kanaatti abbootiin alangaa Minneapolis 6 aangoo gadhiisaniiru. Kunis akkaataa qorannoo Minisootaa poolisii tarkaanfii fi humna fudhataa jiran irratti gaggeeffamaa jirutti waan mufataniif ta'uu ibsaniiru. Kun iddoo baayogiraafiidha.